mijeetu maaniin qalbii maaf fide malee namni gaafa walii amanini wal jaalachuu hin danda'u dirqama. Sun ammoo qalbii fide dhayaasii galee. Kamar akkanaatu argachuun badhaasa rabbiiti saayibaki. Oduu qalbii ta'ee namni kun nagarii fudhatu hin qabne already waan tokko waan beeku qabu. Shamarri inni shamara faana oolaa anillee dhiira faana oolaa waan jedhu sun walitti isin jabeessaa osoo hin taane walirraa gargar isin baasaa beekuudha qabdan achumaan yoo isin hin jiru gargar baasaa osoo hin taane gargar baasaa adda ta'e gargar si baasa. Because kennamni ilma dhiiraatii fi kennamni shamaraa fi uumamni shamaraa garaagarummaa guddaa qaba si galee inni maaf akkas godhe jettee yoo illi kee isaa waan biraa akka gootu ta'e adduma fagaataa ta'e deemtan malee wanni waliin nama dhiyeessu hin jiru. Gaafa karaa sirriin aniyyu innu chitna ragoda anillee chitna ragoda waan jedhan suni abbaa baaliidha waan waliin nama fiduu hin dandeenye gargar nama baasu malee. Amma fakkeen akkuma galleetittu amma yoo reefu amma ani yoon shamara faana dalagaa kiyya ta'ee dalagaan kiyya shamaraa waliin kan na fidu ta'e ati immoo shamara birattu sin argu naan jaarta. Ani yoo dhiira bira deema kaa yeroo sanii sitti tolaa yoo ka jettu akkasii yoo ka yaaddu akkasii ta'uu hin qabu. Namni dhiiraaf ka shamaraa garaagarummaa dugdaaf lafaati. Ilmi dhiiraa yoo akkas godhe irraa bareedaa osoo hin taane yaani ilmi dhiiraa qotee kan godhee fiduun dirqama irra jira. Dirqamni kun gaafa irra jiraatu immoo konneektiin nama faana jiraachuu isaa baay'ee salphaadha. Shamara kaaniin wal argaa dhiira kaaniin yaani konneektiin isaa qotee bocee fiduudha. Haati manaa immoo haadha manaa. Inni immoo konneektiin isaa dalagaadhaaf dhimma dalagaadhaaf jecha shamara baay'ee wal arguu danda'a. Yaani konneektii nama qabaachuu danda'a. Kana waan ta'eef dirqama akka isaa san anis ta'uu qaba yoo ka jettu ta'e shamarri takka dhabuun gorasu. Inni yoo jaalala dhiira faana haasahe waan isin faana inni faana haasahe osoo hin beekne atis gaafa dhiira biraa ka fiddee faana haasoftu ta'e gargar nama fageessu malee waliin nama dhiyeessu. Dhageesse? My boss. Waan wali amanamu waan wali amanamu. Ifama deemeen ture barshi. Jireenya lafaa kana keessatti yaa namni waliin jiraatu namni wal jaalatu tokko amanamummaa guddaadha. Ana rakkatu ibsa. Ana rakkatu. Oomishni dabarti. Gubanne ma. Waan dirqama leega. Nama waan dandeessu. Hinaafti si jaalatti hinaafa daangaa darbee si miidha malee. Hinaafa yoo ati akkana godhi wanni kun akkana jetteen yoo ka irraan darbanne ta'e isantu miidhaadha. Garuu yoo ka sitti hinaafne isin hin jaalattu waa'ee kan keeyyuu quban qabaatu. Yoo isin hinaafaas hinaaftu sana ati hin beektuuf ta'e miidhamti yookaan ifisi miidha malee hinaafa yoo hin qabaanne shamarri takka nan jaalattu jechuu shakkuudha qabda beektaan akka hudduu qabda. Because nama waan fedhan tokkotti hinaafan wanti kun waan kiyya jettee waan kiyya akkana jalaatu kuma hin barbaadu waan jettuuf itti hinaaftu. Yaa'u dhiironni garii yoo shamarri itti hinaaftu already hin jaalatu dhiirri garii waan akkasii. Hanga qaba garuu yoo hanga dabare jibba. Jaartiin kiyya hinaaftu jedha jibba. No hinaafumaan jaalala. Hinaafuu jechuun bar nama jaalatan muka hinaafta hanga qaba garuu wanti kun akkasii miti jedhee yoo kan inni si hubachiisu kasan bira dabartu ta'e. Hinaaffaa jechuun bar madda sheexaanaa fakkaatu. Hinaaffaa jechuun ka jireenya iyyuu si diiguu jira. Hinaaffaan ka jaalala jira. Madda amma Hinaaffaa jechuun bari hinaaffaan ilaali kaa. Afaan tokko daboo. Usabdi. Ya. Of course. Waa'ee kee yoon aarree yoo sittiin aarree sin jaalattu beektaa san madda sheexaanaa jira. Ati baate akka feete fa'aa yoo taate kan akka faana yoo ati taate yoo ka callistu ta'e maalati isin maal sirraa qabdi yaani nama biraa faana riileeshinii qabdi jecha shamarri sun ati akka feete yoo taate taatullee namni naaf nama agreemantii sheexaan hojii qabu. Garuu waan inni of argite Agreemantii sheexaan hojii nama qabu jedhaa. Agreemantii chaappaa wayii kan hin ta'in beeku.
Inni naaf hin jaalatu. Argaa asii hin jaalatu. Inaafuun dirqama dubartiin takka Konfidensiin qabdu kaa konfidensii wayiin qabdu dubartiin haftutti yoo dabalamte ati. Inaaftu overdose yoo ta'e. Maali kun kanan agarsiisu kuni maali waan akkasii san garti isiitu agrimentii sheexaanaa qaba akkamtu jedhe. Yoo garuu wanti kanaa kun lubbu wanti kanaa kun akkanaa bar kun akkasii gaafa cufate yoo dingata tuusii bulchiin biizis godhe maal taatee silkiin kee maa cufate eessa dhayxee silkiin kee maa akkas ta'e manaamuniin sun hinaaffaa bira taree oobarii jireenya si balleessu. Naaffaan illee akkaaf qaba. Maabiraatiin keenya kan Itoophiyaati badee bar. Wanti abditti isimee dhugaa dubbatu xiqqoo. Kana polisii galee bokkobee. Ilaalaanii mee abdii. Karaa kiyyaa dubbataadha. Hinaaffaan tun jechuudha. Abdii dhagaartaa hinaaffaan isii lama sii galee isiin walii lama hinaaffaan gariin kan ija kan keetiif gurra keetiif osoo dhageettu teettee ilaaluu hin dandeessu. Sun dammoo si dubbisa fedhii malee sii galee kun dammoo iyyuu kan hinaaffaan sobaa sun dammoo kan ciqiciqi osoo hin argin haasa'uu osoo tagibaarriin waan san hin argin himtee namaatiin malaan haasa'uu waan kana godhee jira akkas ta'inna jettee shakkiidhaan nama san tuttuquun kun ciqiciqi jedhama si galee. Waan tokko dammoo tagibaarii ija kan keetiin argitee nama san yoo dhattee gaafattee isiinus hin teessistu waan ta'eef hinaaffaan jedhama waan si jaalattuuf si galee. Waan tokko ka shakkite jechuun ka agarte gaafatuun normaali. Garuu akkanumatti agartee irratti malaan sirreeffatanii shakkuu haasa'u agriimantii san waan san. Mi'aama waa'ee agriimantii sheexaanaa san dubbadhu. Agriimantii jechuun amma shamarri takka gaafa rabbi sii dhamaasu yookaan gaafa rabbiin siin gargar baasuu deemu shakkima itti buusa. Akkas. Gochi kee hundi isaa badii bira fakkaata. Akkas. Amantummaa hin qabu. Maali agriimantiin jedhu? Akka wakkaa. Jabeessii akkanadha. Waawee akkanadha. Bitiin akkanadha. Jalaa qabi. Jalaa qabi hin qabda. Sii ta'ee jira? Ta'eera. Akkas Yerbadaa. Isaani jechuun warra agriimantii qabu jira wajjin. Dammoo jaalala sun akkamii beekta beektaa abdii namni sun akkamii dhugaan sin jaalanne beektaa gaafa dubbii tokko raasaa dhagee dhufee si gaafatu dubbii san gadi dhiisu namni sun jechuudha. Isumaa si caqacaqaa oola dafee si dhiisu waan san bakka tuuratiitti godhaa oola si galee waan sanii nama oduu dhagee namni dhufee si caqacaqaa halkanii guyyaa gursaa si bulchuu abada akka sin jaalanne beeki maaliifi dhiifama si gochuu hin danda'u namni sun. Bibbi masandirra dhaabbatee coggaaraa keessi laatu barfatii kanaaf jaalataa si galu. Atamma agriimantiin Agriimantiitti deebi'ee ibsa. waa'ee agriimantii san fixe waan eegal kafatiin deebita. Irraa naqlii goota jijjiirta irra. agriimantii kana waa itti beektaati maa irratti deddeebita. Itti dhidhiibee afaanii waa baasuu fi qonni. Asii jira ijoollee waan goonu waa posti godhe ati abdii dubartii maa jijjiirta kubantiin guutuun isaa dubartii maa jijjiirta jira. Hawaayee nan baaf. Naannoo sittaaree ture bara abdii bakka san naannoo sittaareera. Hin jirta. Amma bahe. Dubartii jibba itti bara akkamii dubartiin jibbamti mee? Abiyaan qalaqalee. Dubartii akka jireessa? Dubartiin waa'ee agriimantii fi deebita abiyaa maa qalaqal. Agriimantii jedhee bara duuba akkam fedhe irraa kaasna. Yookiin irraa kaase yookiin itti fidde. Habiibi shayxaanan mallattee ilma namaatii miti barsan jara wajji qabdiisan takka isunni. Sunta akkamiiti sila? Suni ni waswaasa shayxaanan mataa isii keessee waswaasa kanarree yoo nama jedhee waswaasa. Kun jechuun dubbatanii waswaasa jechuun waa wahii ka itti shayxaanni fidatu maal itti fakkeessa. Osoma akkatti bakka wayii dhiira wajjin jirtu bakka dhiira san shamara fakkeessee akka xafoo akka kaameraa kanatti akka mallaaltila. Waa sun kan naaf ta'edhamu.
Yoo isii keessa sammuu isii keessa sheetaan akkana godha. Amma akkam ta'e badee akka jiru. Amma akkas ta'e sun waswaasu kan naas warra sheetaan hojii agriimantii godhee arbooshiniin isaa hojii fedhaa deemaa oolu. Agriimantii sheetaan waliin qabdi sunniin jedhaan. Kanuma jecha gabaabaa. Kanuma waswaasu kan naas jechuun nama sammuu isii kana keessa waan akka silimaatti fuudhee afoo kaa'u hojii kee akkatti akka waan agartu. Maal dabarsitaa fudhate warra akka taasifamantii? Waan irra buuse amma warra akkanaati. Warra akka isan yoo agartan hiikaa yoo jaalattan irraa fagaadhaa. Anamma bakka sanitti anutti siimume jechuun waan tokko osoo ija keetiin tagabaarii hin argin nama caqacattee waan tokko dhattee hin gaafatin. Wanni takka afaan keetii gaafa si bahee nama san coggaarraa gubaa walitti waan ta'eef si jedhee. Hojiisaa waan hin taane. Anuu akkas. Hojiisaa waan hin taaneef. Fakkeessaa sheexaanaatiin waa sheexaan isiniif fakkeessee waswaasee akkanumaan lafaa kaastanii nama caqacaqinaa jechuu barbaadeetti agriimantii akkasii inkompiliitii godhuu qabdanii fudhataman qabu. Jireenya isin balleessaa, jireenya isin jaalala keessa jirtan isin harkaa diigaa. Shamarri ta'e agriimantii sheexaan wajjin yoo qabaattan. Bara akkanuma si aarsa maali beektaa? Isaa nagayaan deemee dalagatu kana sheexaanni fuudhe yookaan waan wayii itti fakkeessatti mul'iseemi sammuu isii keessa qofa jira inaal. Yaa maaliif beektaa abdii gaafa ati akkasii shakkitee shakkiin guutamtee gaafa mara caqacaqaa deemte isiin amantu jedheenni waan bira dalaga. Kama dalagaan jirre kan. Maal eeka? Eebsi faayidaa dalagee dalaguu baattee isaa tokko daseet daseen. Nama shakkitii ammaalirra oolee hojii isaa keessa ofii waan beekuuf hin gubata gisee san. Coggaarraan isaanitti hin dalagu gar. Eegisanii dhibamaa ta'a. Dhibamaa taa'ee coggaarraa nagaan. Muluun hodhan jira jiru bakki dangaa. Yeroo amma gadi baatee nama faana haasoftu jaartiin tiyya na shakkitu jaartiin tiyya nama amanamtu bara yeroo jettu das hin jedhu. Wallaahi natti tola. Anamma takkee jaartii tiyya yoo bilbila shamara qixxee taa'een bilbilaaf na beektu waan ta'eef rakkoon qabu amma sirri na beektu. Achi qasiin jettu shamara qixxee taa'ee bilbilaaf na beektu. Jechuun hin yaadattaa bara amma jaartii hinaaftuu akkasitti si gosaa oltullee qobaatte atuyyuu gadi baatee illee hojjettee si amantu jettaa waan feete warri jaarsa keessa akkasi qabaatanii qabdeen sun damooyyuu osin biran teessisu yaanii mataa dhukkubsee bararraa keessa. Endawum gaafa agriimantii san filiis kaasa hin ta'u. Osuma coggaarraan isin gubatuyyuu jechuudha sammuu keessan keessatti achuma kura malee itti waliin baasina. Bakka biraa deematti kasii onnaa biraa barbaadu. Endawum gaafa sana akkam taate beektaa daree dhiirri akkam taate beektaa. Silaa caqacaqamee na waqqasuun isiin oolu. Ani keessi kiyya waan of beekuun isiin shakkuun isiin oolu mire. Endawum waa balleessaa yoo dhiirri miira keessa galee waa balleessaa. Kanaa jedhee bara amma waan kana maaf akkasuma goote jettee isiin amantu jedhee akka barbaade ta'a. Si galaa bara. Balleessitee balleessuu baattee hojiin keessan semisii biratti as keessa waan fuudheetti mul'isu jira bara. Seexaanatti mul'isaa bara hojii keessa. Sun shakkiidha haasa'u gadamne. Hojjattee waa balleessitee dhiiste tokko misii biratti wanni martuu wal qixata. Abdi atam tas gabbaa'ee jedhe akkasii miti jechuun beektaa. Wallahi akka ande maal taate ijoollee yoo jenne guutuuma coggaarran qabee wajjin isa nyaannu bakka nu biraa firaxaa nyaata warra jaartee akkasii qabu laatan. Sana. Kana oolu. Addaan baasi warra. Misira nyaataa? Addaan baasi nama misira nyaata. Misira malee iyyuu nyaata.
Agrimantii shamarri abdii jirullee ta'urii kenna ministeera nyaachuu dhabe bari sababa coggaarraan qabeen jecha sababa shamarri teenna sheexaana wajjin agrimantii godhatanii dhiira irratti dalaganii coggaarraan dhufuu dandeessu. Akkana. Wayii. Kanu. Deem bakka. Warii ta'e. Galatoomii. Galatoomi garuu na seensisuu keetiif galatoom. Waggaa 5 keessan laayivii seenaa. Simaa fi mara. Mana kana follow godhi. Link. Mana kamii? Follow godhi deh. Kano. Abdi misira nyaachuu dhiifteet. Misira nyaadhu. Rakkoo guddaa qabdaati. Atu rakkoo guddaa qabda na fakkaata ardaa. Homaa miti dhiisuu. Afaan takkan. Turkin nagamu. Mun jedhaarta moo warra koomantiitiin jedhaarta? Isi ormas jala isinu. Dabil musingiri. Ibsaa gaafadhu kaana dhiyoo asitti meeshaa wayiin akka inni ta'e meeshaa wajjin meeshaa ibidda wayiin aan kennine maa? Kanaafuu isin amma dabil musingiri afaan takkaan. Oomimina aboo. Dabiliidha. Hah? Tani Turkin dalagum. Isaan dalagu. Ibsa. Dan tagaw bayi jira. Hoy arab hoy argadhe. Nabiyu wa itamara. Abdi dille singili dah, cuma bega. Arang singgili miti. Hah? Singgili miti. Hey. Singgili miti. Aye. Meeti qabe haaraan lattu. Baku berbat. Ansara si singgili miti di famu. Ane nama jati kabu. Amma sitti ilaalaa koo itti caamuu lakkoofsa 7 barreessitu wayii. Assalamualaikum warahmatullahi Terumara. Waalaikumsalam. Amutti naa fide abboon amutti jaartii qabu dhiyoo isin nan laalte mudhattii qashtii bareedduu qashtii kushummee takka naa kennu. Sibiraa fudhadhee hin deemne ante. Ante jaalatera bas. Waan gaafuma takka isin gaafa isin akkanatti warra shamaraa hinaafina jettanii mee warra dhiiraatitti illee nurraa himaa adaraa akka hinaaf. Hinaafuu dhiirri hinaafuu qaba. Dhiirri uumamuma isaatu wanni dhagaa. Dhiirri tokko wanta kasiimu muuzii darbe tokko karaa irraa wanta fedhe waan fayyadamee darbe tokko namni biraa gaafa jalaa kaasee hin jaalatu. Miti kan nama faana jiru miti. Namuma inni dhiise. Jaalallee isaa kaadhee yoo si dhiisee si darbe unkaan yoo gargar baatanii wannaan akka dhiira biraa faana si arguu hin beektaa. Niti barka ofisa akkasii dhiiruma tokko jira bee karaa atirra deemtu footoo kaasiin erga akkasii sammeetti nu hima rakkanne eessaan nama jaalladha. Suni wanta ada qashti. Suni amanu kanamma Suna kana la. amma ati agreement mo Agreement tidak malis. Agreement ini warna mana beta? Kau fadi ireki sunu fit amantumma kabu. ofit amantummaa Amantumma waan jedhamuun qabu fitti kalas. lammaffaa immoo waa belleessu. Waan Itti share godhe haadha raafiti. Lammaffaa irratti hojii shamara waan beekuuf. Shamarran shamara waan beekuuf
hojii isaa waan beekuuf shamarri guutuun ati isiitti fakkaata. Sigalee kanaaf dhiirri akkasumallee warra agriimantii qabu warra dhagaan isaa shamarran wajjin lagata baatu kan shamarri daqiiqaa shanitti waa balleessitu rabbii fi isiin namta kan beeyne nama akkiisa waan beekuuf akkisi shakka jechuun sigalee sunilleen rakkoo isaa tokkoffaa irratti amantummaa ofitti hin qabu. Tokko immoo ofitti amantummaa hin qabu. Tokko immoo hojii isaa beeka yookaan hojii shamaraa beeka waan ta'eef. Sigalee. Dhiyoo kushinaa jira jedheen distii footoo kaasiin erginaan jedhabe. Maa dhiirri akkas hinjiru muutii qabataa. Ara hinjiru jedhina guuteera beemu orma ajjata jira kanaan hinjiru. Dhaggeeffadhu maa waan ikarra qaba amma warra fattamtu jana kaa qabdaa? Haa? Maa waluma laallataarra. Amma dulaalatuuf yeroo garana gara. Amma akkatti garaa si gubee gaafa ofisirra geeffannaa godhna. Dan jalaa miliki gaati kaga laallataa jirta soo jaarsa. Jalaa miliki gaati. Jalaa miliki. Miliki isa jalaa. Kun nasiiba keeti san kana dhiise fira kallee wali blog godhe amma deema. Aja jadi kita berdua oli. Kanaafuu dhaamsa. Abdii dhugaa mee dhiirratti illee dhaamsanuu himi ishii bakka. San dhiirratti maal himnanu? Haati hattuun ilmu. Ara hin sobeen beeku ani hin sobu. Ara hin sobu ani hin sobu. Haati waan. Ilil abdii jagas. Dubartii waa Faadhe walitti jiilseeraan si'a. Mee viidiyoo abaatu.